ibsituu hangaatu yaa urjii bilbilee bareedduu gatiitti hin agarre takkalee hin agarre takkalee. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase odoo rabbiin godhe sitan agarsiise sila Mona Lisa barchiree facaase barchiree facaase. Rifeensa dheeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qormaa kee hidhatte callee qarshii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laaluu didee itti tosi ilaalte. Uummata hedduu biratti keessattuu ammoo uummata Oromoo biratti seenaan intala Oromoo tokko jaarraa 19ffaa keessatti akka garbaatti biyya Jarmanii kan geeffamtetu dubbatama. Seenaan kun dhageettii guddaa qabaatus kanneen seenaan kun dhugaa ta'uusaa shakkanis hedduudha. Hanga yoonaattis seenaa kana qulqulleessuuf qorannoowwan taasifaman hedduudha. Qophii keenya irraatiinis seenaa waa'ee intala Oromoo kana ilaalchisee qophii qopheeffanne isin biraan geenya nu waliin tura. Bareedduu Oromoo fayyoo magaalee kaloo mudhii soonsaalee maanii jaakulee. Leeman ijakulee ibsituu hangaatu yaa urjii bilbilee bareedduu gatiitti hin agarre takkalee. Bara 1837 akka lakkoobsa Awurooppaa sirna bulchiinsa mootii Mahammad Alii keessatti biyya Masriitti gabaan garbootaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffama ture. Bara kana keessa ilma warra mootii lammii Jarman kan ta'e Herman von Paaklaar kan jedhamu daawwannaadhaaf biyya Masrii deemee ture. Magaalaa Kaayiroo gabaa garbootaa keessa otoo imalaa jiru shamarree bareedduu tokko achumatti argee bareedina shamarree kanaa dinqisiifatee yeroodhuma kanatti akka ishee bituufis dirqame. Kitaaba maxxansaa 9ffaa yaadannoo isaa keessatti Herman akka barreessetti shamarree kana garboota biroo irraa adda kan taasise isheen uffata aadaa biyya naannootti dhalattee fi faaya adda addaa qaama ishee irratti argee kunis akka isheen reefu gabaatti fidaniif agarsiisa ture jechuudhaan dubbatee ture. Rifeensa dheeraa naannoo lash goote fuula diimaa gubbaan qarmaa kee hidhatte callee qarshii wajjin mormachaan ceeffatte lafa laaluu didee itti tosi ilaalte. Garboonni baay'ee yeroo isaan gabaarra oolan uffata naannoo isaan ittiin dhufan hin qabani. Garboonni haaraaf garboonni moofaa haala kanaan adda baasanii ilaalamu. Shamarreen bareedduu kunis maqaan gabaa kana keessatti ittiin beekamtu Ajjimee jedhamtus kan isheen ittiin moggaafamte Mahbuubaa jedhamti. Hiikaan maqaa kanas afaan Oromootiin jaallatamtuu jechuudha. Gabaa garboota magaalaa Kaayiroo bara 1812 hanga 1842 akkaataa intalli Oromoo kun gabaa gabrootaa kana keessatti galuu dandeesse gaaffii namoota hedduu ta'uu danda'a. Seenaan Mahbuubaa akka qoratametti akkasumas akka isheen dubbattetti yeroo isheen waggaa 8 turte sanatti naannoo isheetti dhalatte sana jeequmsatu ture. Jeequmsa kana keessatti obboleewwan ishee kan dhiiraa fi abbaan ishee akkasumas manni isaanii ibiddaan gubame akka ture ragaa baatee turte. Yeroo kanas ture Mahbuubaa fi obboloonni ishee harka daldaltoota garbaa jala kan seenan. Siilaa suumaan faarsaa jechaan natti xiqqaata dhaabbattu mul'attee deemtu unkaa tolta galanni haa gayuu kan si uume goota bareedduu Oromoo kan nuti uffata mee akkam naa goota. Bareedduu Oromoo fayyoo magaalee kaloo mudhii soonsaalee maanii jaakulee. Daldaltoonni garbaas Mahbuubaa fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondar kaaba Itoophiyaatti imalchiisan. Achittis gabaa garbootaatu geggeeffamaa ture. Garboonni naannolee kibba biyyattii irraa dhufan hunduu magaalaa Gondar irraa gara Sudaanitti geggeeffamaa turan. Sudaan irraa immoo gara biyya Masriitti kanneen geeffaman keessaa
Mahbubaan ishee tokkodha. Imala kana gidduutti iddoo obboleettiin ishii itti badde beekuudhaa baattus yeroo sanatti Oromoota hedduu yookaan ammoo namoota afaan ishii beekan hedduu wajjin turte. Jaarraa 19ffaa keessatti garboonni biyya Itoophiyaa irraa dhufan lakkoofsaan gara 25,000tti tilmaamamu. Hedduun isaanis kibba biyyattii irraa geeffamu. Kanneen keessaa Oromootatu baay'ata. Biyya Awurooppaa fi Hindiitti kanneen gurguramanis baay'eedha. Ibsituu hangaatu yaa urjii filfilee bareedduu gatiitii agarree takkalee ani garree takkalee saddeetamaa mootii shushubdee hidhattee sabbatamaan kootiin mudhii teezil goote fulfultaan daaraa gurra keetti kaayyate siidemtu agarraa namuusi daawwatee naamuus. Biyya Masiritti Herman erga Mahbubaa bitatee booda ishee waliin biyyoota garaa garaa deemuu eegale. Yeroo kanatti Mahbubaan umriin ishee waggaa 10 hanga 12 gidduu taatus bilchinni sammuu ishee fi akkaataan imala ishee yoo ilaalan nama wajjaan madaalamu miti. Kanarraa kan ka'e Herman jaalala Mahbubaatiin booji'ame. Biyya Jarmanitti haadha manaa isaa wajjin walii kaniyyuu Mahbubaa wajjin akka niitii lammaffaatti walii wajjin jiraataa ture. Adeemsa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Palestaan, Siiriyaa fi Istaanbul Mahbubaa wajjin deemuudhaan daawwateera. Biyyoota kana keessa intala kana qabatee wajjin deemu waan sodaateef uffata loltuu dhiiraa uffisee wajjiniin adeemaa ture. Bara 1837 akka lakkoofsa Awurooppaa yeroo jarri Awurooppaa seenan turtii yeroo muraasaa booda magaalaa Budaapest biyya Hangaarii keessatti Mahbubaan cubamtee turte. Mahbubaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattuufis mana barnootaa magaalaa Veenaatti ishee galchee. Isheenis hawwii afaan barachuu waan qabduuf ji'oota muraasa booda keessatti afaan Italii barachuu fi dubbachuu dandeesse. Ijjiitee gurguddoon wayi urjii fakkeenya masala aananii ilkaan kee addeenya si tuttaa malee bareedduu addunyaa ajaa'iba rabbii si daawwitii teenya si daawwitii teenya. Turtii muraasa booda biyya Awustiraarraa gara biyya Jarmanitti imalanii deeman. Biyya Awustiraatti kabajaan jiraatan iyyuu malee biyya Jarmanitti garuu Herman intala gurraacha jaallachuu isaatiin baay'ee qiqamaa ture. Keessattuu haati manaa Herman duraanii Mahbubaan akka biyya Jarman seenne barbaadaa turte. Isheen masaraa mootii seenuunis safuu biyyattii akka cabsutti ta'ee ilaalama ture. Ilmi warra mootii kunis ammoo tasuma ilaalchi namootaa fi qeeqni inni argataa ture. Jaalala inni Mahbubaaf qabu hir'isuu hin dandeenye. Bara 1840 Mahbubaan biyya Jarmanii erga seenteen booda nama Oromoo kan akka ishee harka garbootaan gurgurame tokkoon wal barte. Nama Olshuu Aagaa kan jedhamuun erga wal baraniin booda maqaan ishii kan warra ishiitti moggaasan Bilillee ta'uu Olshuutti mattee turte. Iddoo isheen itti dhalattee of barte ammoo Jimmaa keessatti ta'uusaa itti himtees turte. Yeroo kanatti Olshuun weedduulee garaa garaa fi seenaa tokko tokko Bilillee irraa barreessee galmeessees ture. Bililleen masaraa warra mootii Paaklar kana keessa osoo jirtuu bara 1840tti dhukkuba sombaatiin ni dhukkubsatte turte. Yeroo sanatti Herman dhimma dhuunfaatiif magaalaa Berliin deemus yeroo yeroodhaan odeeffannoo waa'ee Bilillee dooktar ishee wallaanurraa ni argata ture. Ta'us garuu tajaajila yaalaa utuu argataa jirtu bara 1840 Onkololeessa 27 waaree booda Bililleen masaraa warra mootii Paaklar keessatti du'aan addunyaa kanarraa godaante. Bakki awwaalchaa Bilillee biyya Jarman magaalaa Moskaawotti argama.
Bililleen lubbuudhaan dabartus seenaan ishee hanga yoonaatti namoota hedduu biratti ni yaadatama. Bakkeen awwaalcha ishee kunis waggaa waggaadhaan namoota hedduudhaan akka muuziyeemitti ni daawwatama. Bareedu Oromoo Fayfayoo Magalee Kalloo Mudhiisoo Saleemaanii Jakuulee Saleemaan Jakuulee Ibsituu hangatuu yaa'uutii Finfilee bareedu kudiitii nagarree tokkolee ani garree tokkolee. Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Mona Lisa jedhee maqaadhaas moggaase oduu rabbii guddaan si kan agarsiise silaa Mona Lisa battire facaase battire facaase rifeensa dheeraa naannoo lash goote kuula diimaa gubbaan qarmaa kee hidhatte Kalee qarshii wajjin mormachaan ceeffate na balaaluu didee ijjitoo si ilaalte ijjitoo si ilaalte. Bareedu Oromoo Fayfayoo Magalee Kalloo Mudhiisoo Saleemaanii Jakuulee Saleemaanii Jakuulee. Ibsituu hangatuu yaa'uutii Finfilee bareedu kudiitii nagarree tokkolee nagarree tokkolee. Silaasumaan faarsaa jechaan natti xiqqaata dhaabbatu mul'attee deemtu uutaa tolta galanni haa yookaan si uume goota bareedu Oromoo mee akkam na goota mee akkam na goota. Ijjitee gurguddoon wayi urjii fakkeenya masalaa aannanii ilkaan kee addeenya si tuttaa malee bareedu addunyaa ajaa'iba rabbi.